Maqabbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokkoo ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaanuuf baay'isee waaqayyo abbaan keenya akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaaf dhiifama isaatti eegee tiksee hanga isaatti kanatti kan nu ga'e maqaan isaa qulqulluun guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Maatiiwwan waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii bakka adda addaa taa'uudhaan sagalee kana kan dhaggeeffattan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa. Akka akkasaatii bakka jirtanitti akkam bultanii akkam ooltanii akkam galgaleessanii ameen. Galateeffamuun amala uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoos kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota ergamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaa farmoolii keenyaadhaan kan galateeffamu nu birattis guddaa kan galatoomeef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaamii akkasumas qulqulloota ergamoota waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaaf farmoolii keenya hunduma isaaniidhaaf akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan waaqayyoo barumsa keenyaa koorsii dubbii amantaadhaan boqonnaa 5ffaadhaa barachaa kan jirru. Icciitaa foonummaa barumsa keenya kutaa darbee kutaa 10ffaadhaan icciitii tawaahidoo haala kamiitiin haala salphaadhaan beekuu akkamitti dandeenyaa kan jedhu fakkeenyota icciitii tawaahidoodhaa kan baranne. Egaan fakkeenyonni lama akka isaan jiran baranneerraa kan jalqabaa tokkummaa'uu yookiin waloomuu sibiilaaf ibiddaadha. Ibiddi amala tokko akkasumas qaama tokko kan qabudha. Sibiillis akkuma kanaa amala biraaf qaama biraa kan qabudha. Jarreen kun lamaan garuu yeroo itti dhufan sibiilli ibidda keessa galuu isaatiin maalummaa isaa osoo hin gadhiisin amala ibiddaa amala isaa taasifata jenneerra. Yeroo kana abiddi maalummaa amala sibiilaa hin jijjiiru, sibiillis immoo amala ibiddaa hin jijjiiru. Garuu amala qaban walitti fidachuudhaan lamaanuu maal ta'an qaama tokko ta'an. Sibiila achi keessaa gaafa ba'u ibiddi dura harkaan qabamuu hin dandeenye sibiila keessa ta'uudhaan maal ta'e qabameera jechuudha. Batteeffamuu kan hin dandeenye rukkutamee batteeffamuu danda'e jechuudha. Akkuma kanaa waaqummaanis qabamuu kan hin dandeenye mul'achuu kan hin dandeenye qaama namaa keessa buluu wajjin tokko ta'uudhaan ni qabame ni mul'ate jenneetu haala kanaatiin abboonni keenya fakkeenyaan haala salphaadhaan nu hubachiisaniiru jechuudha. Kan biraan immoo lubbuu namaa fi foon namaati. Jarreen kun lamaan nama kan argamsiisanidha. Namni kan lamaa irraa kan argame uumama tokkodha. Innaa namni qaama isaa keessatti lubbuun kunooti foon kunooti jedhee adda baasuu hin danda'u. Waaqummaa fi qaamni namummaas immoo tawaahidoon booda waaqummaan kunooti foonummaan immoo kunoo jennee bakka lamatti adda baasnee akka boqqolloodhaaf akka qamadii walitti maknee deebinee adda baasuudhaan boqqolloon kunooti qamadiin kunooti jechuu hin dandeenyu. Akka sanaatti mitiidha. Tokkodha. Qaama lamarraa qaama tokko amala lamarraa amala tokko fudhachuudhaan gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos nama ta'e jennee kana baranneerra. Kan itti aanu maalummaa Iyyasuus Kiristoosidha. Barumsa keenya kutaarraadhaan kana kan barannudha kan ta'u kutaa 11ffaatiin waaqayyo abbaan keenya ammas nu barsiisuun fedhaa fayyama isaa nuuf haa ta'u. Egaan kutaa darbetti kanas kaasuudhaaf yaalleerra maalummaa Iyyasuus Kiristoos gaaffiin kun jalqabaa kaasee ka'aa kan ture ta'uusaa innumti gooftaan keenyas immoo ilmi namaa namoonni ilma namaatiin eenyu jedhu jedhee akka inni gaafate kana laalleerra. Gaaffii kana gaafachuu isaatiin gooftaan keenya waan sababoota lamaaf akka ture jalqaba namoota yeroo sana turaniidhaaf maalummaa isaa ibsuuf kan lammaffaa immoo dhaloota booda dhufaniif shakkii kan akka isaan ittiin hin kufneedhaaf darbees immoo barsiisonni duuka bu'oonni waa'ee gooftaa keenyaa yeroo barsiisan waa'ee waaqummaa isaa caqasanii akka isaan barsiisaniidhaaf kana jenneerra. Walumaa galatti kiristaanummaa keessatti guyyaa har'aa amantaa qabnuun cimnee jabaannee dhaabbachuudhaaf hundee keenya kan ta'e uumaa keenya kan ta'e waa'ee gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoos barumsa sirrii kan ta'e qabachuun nurraatu eegama. Maaliifidha? Akkuma yeroo ilbee kaasuudhaaf yaalle guyyaa har'aa wantoonni baay'een amantaa kanneen jedhaman baay'ooliin Iyyasuus Kiristoos kan jedhu yeroo isaan maqaa kana lallaban ni dhageenya. Kana boodas kan jiru achis kan jiru sanadha jedhameetu namoonni osoo hin beekin kanaan waan tokko faniidhaaf isa dhugaadha kufaatti kana jalaatii ooluudhaaf
har'a maalummaa Iyyasuus Kiristoos sirriitti beeknee hubachuun nurraatu eegama. Kanaafuu barumsa kanaan kanadha kan barannu jechuudha. Egaan Iyyasuus Kiristoos eenyudha kan jedhuudhaa fi kan jalqabaa Iyyasuus Kiristoos ilma amalummaa Waaqa Abbaati. Maalidha? Kan jalqabaa Iyyasuus Kiristoos ilma amalummaa Waaqa Abbaati. Iyyasuus yeroo jennee yeroo waan nu hiikkaansaa gara afaan keenyaatti yeroo finnu Fayyisaa jechuudha. Ilmi Waaqayyoo gooftaan keenya kun maqaa kanaan kan waamame foon uffachuudhaan haadha keenya qulqulleetti duroo maadaamirraa erga dhalatee boodadha. Isa dura Iyyasuus jedhamee hin waamamu jechuudha. Ilma Waaqayyoo jedhama. Egaan qulqulluu Yohaannis maal jedhaa ergaa isaa wangeela isaa jalqaba irratti boqonnaa tokko lakkoofsa tokko hin dubbisnu. Jalqaba jechatu ture, jechis Waaqayyo bira ture, jechichis Waaqayyo ture jechuudhaan kabajaa fi maalummaa waaqummaa isaa osoo inni foon uffatiin kan inni ture sana akkam akkani ta'e ilma Waaqayyoo yeroo turetti ilma Waaqayyoo jennee yeroo waamnutti osoo foon uffatiin dura jechuudha. Haala kanaatiin waaqummaa isaa sirrimatti waaqa ta'uusaa kabajaaf waaqummaa isaa hojjechuudhaan yeroo itti agarsiisu ittaan seemmoo gadi siqee boqonnaa makana lakkoofsa 14ffaatti immoo jedha foon uffatee jechuudhaan immoo waaqummaan isaa erga foon uffatee boodas akka inni hin badiin nu hubachiisaa jechuudha. Gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos erga foon uffatee booda jechuudha barrisaaf kan hin lakkaa'amne amma garuu barrisaaf lakkaa'amuutu eegale. Dura bara barummaadhaan kan jiraatudha. Amma garuu barri lakkaa'amee fi Yihuudoonni maal jedhanii fooniin qofa waan arganiidhaaf waggaa 50 osoo guutiin akkamitti Abrahaamin argeera jettaa jechuudhaan itti dubbatanii turan. Inni garuu maal jedhee dhugaan isin jedha. Dhugaan isadha waan ta'eedhaaf dhugaatti jechuudha. Dhugaa waamiti kan dubbatu matuma isaa jechuudha. Dhugaan isin jedha. Abrahaam osoo hin dhalatiin ani nan jira jechuudhaan dhuguma waaqa gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos waaqa bara baraa ta'uusaa Abrahaam dursee kan ture ta'uusaa nutti hubachiisaa jechuudha. Kana jechuun garuu Abrahaamin dursee yookiin addunyaa kana dursee fooniin uffadhee jechuusaa osoo hin taane waaqummaa bara baraadhaan jiraadha. Inni kun immoo ilma Waaqayyoo jennee kan waamnu osoo foon hin uffatiin jireenya isaa kan dubbatedha malee erga foon uffatee booda kan nutti dubbatu miti jechuudha. Erga kanaadha erga inni foon uffatee deebi'e immoo Waaqni abbaa maal jedhaa gooftaan keenya laga Yordaanositti yeroo inni cuubamu isatti kan hin gammadu ilmi koo isan jaalladhu jechuudhaan isadha jedhee isaaf dhugaa beera. Ilma koo jechuun amalummaa ilma isaa ta'uu kan agarsiisudha. Isatti kan hin gammadu ilmi koo isadha isa dhagaa jechuudhaan waa'ee isaa waa'ee ilma isaa waaqummaa bara baraa qabaachaa sirriitti kanaatiin Waaqayyo abbaan yeroo dubbatu ni agarra jechuudha. Kun ilmi kun ilma amalummaa ilmaati. Yoo jennu immoo abbaa Waaqayyoodha. Ilmi Waaqayyoodha. Hafuurri qulqulluus Waaqayyoodha jenna. Abbaanis ilmis hafuurri qulqulluus Waaqayyoodha jechuudha. Amalummaa ilmummaa isaadhaan abbaan halkaatee yoo dubbatu immoo ni arganna jechuudha. Caqasa kanarratti kan caqasame egaa kan hubannu tawaahidootiin booda jechii fi foon adda kan hin baane ta'uusaati. Jechiif maalti? Jechi Waaqayyoodhaaf foon dhala namaadhaaf kan fudhatame qaamonni kun lamaan tawaahidoo booda adda ba'uu kan hin dandeenyeefidha. Hin danda'u. Maaliidhaaf Waaqayyo abbaan kan ija kan sitti yeroo ilaallu maal jedha? Isatti kan hin gammadu ilmi koo isan jaalladhu jechuudhaan yeroo dubbatu laga Yordaanos dhaabbatee kan jiru jechuudha. Ilmi koo isa kanadha jechaa jira malee ilma Maariyaamii keessa kam jiru yookiin mucaa dubroo Maariyaamii deessa keessa kan bule achi keessa kan gale ilma koodhan jenne. Waaqni abbaa kan jechaa jiru isatti kan hin gammadu ilmi koo san jaalladhu isadha isuma dhaabatu jechuudha. Kana jechuun tawaahidootiin booda jechi Waaqayyoo qaamni waaqummaa kunooti qaamni foonummaa immoo kunoo jettee adda baasuu hin dandeenye jechuudha. Maaliif lamaanuu qaama tokko ta'aniiru lamaanuu amala tokko ta'aniiru waan ta'eedhaaf jechuudha. Kanaaf jechi waaqa abbaa kun kallattiimaadhaan tawaahidoo booda adda addummaan akka hin baane kallattiimaan kan nutti agarsiisu jechuudha. Kanaaf maal jennee walitti qabnee gaafa gulunfinu gooftaan keenya galanni isaaf haa ta'uti foon uffachuu isaatiin amalummaa ilmummaa isaa amalummaa waaqummaa isaa hin gadhiisne. Kanaaf ilma amalummaa ilma waaqa abbaatii jennee haala kanaatiin kitaabni keenya kan dhugaa nuuf ba'u
dubbisnee barannaa jechuudha. Kan lammaffaa immoo Iyyasuus Kiristoos eenyudha kan jedhuudhaaf Iyyasuus Kiristoos waaqa amalummaati. Iyyasuus Kiristoos maalidha? Waaqa amalummaati. Waaqa amalummaa kan jennu maal jechuudha? Kansaa kan ta'e jechuudha. Amma nuti mucummaan keenya mucummaa maalidha? Mucummaa kennaadha. Mucummaa kennaa. Iyyasuus Kiristoos ilma waaqayyoodha gaafa jennu nuti ilma waaqayyooti. Garuu nuti mucummaan keenya kan maalti? Kan kennaadha. Kansaa garuu kan waaqummaati. Kan amalummaati. Kan amalummaa jechuun kanuma isaa kan ta'e jechuudha. Iyyasuus Kiristoos waaqadha jennu waaqa amalummaati. Is kanuma isaa kan ta'e jechuudha malee kan isaaf kenname miti jechuudha. Galanni isaaf haa ta'uti uumaan keenya Iyyasuus Kiristoos foon uffachuu isaatiin isa dhugaadha akka guyyaa irraa isaaf dubbatamutti uumama waaqa biraadhaan kan uumame waaqa xiqqoo yookiin immoo raajii akka namoonni jedhannuuf kadhatanii raajii kana dubbachuudhaaf jedhanii raajicha Iyyasuus jedhanii akka isaan waamatu sana akka sana akkan isaaf jedhamu darbees immoo kan kadhatu isaaf hin jedhamu Iyyasuus Kiristoos isaan kana waamuu hin danda'u. Uumamadha jedhamuu hin danda'u, waaqa xiqqoon jedhamu, raajiin jedhamu, kan kadhatu jedhameetu haala kanaadhaaf isaaf dubbatamuun isaaf hin ta'u jechuudha. Maaliidhaaf? Inni foon kan uffate fayyina addunyaadhaaf ta'uusaa dhuguma barachaa turreerra. Malee wanta biraadhaaf miti foon uffachuusaa addunyaa fayyisuudhaafidha. Waa'ee malummaa waaqummaa Yesuus Kiristoos kitaaboleen qulqullaa'oon akkasumas beektonni mana kiristaanaa keenya sirriitti bal'isaniitu nuuf barreessaniiru. Caqasoota kana caqasnee xumuruu hin dandeenye dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Kitaabni qulqulluun mataa isaa waa'ee gooftaa keenyaaf kan barreeffamedha. Guutummaan isaa jechuudha. Garuu meemuraa isaan immoo Iyyasuus Kiristoos dhuguma waaqa amalummaa ta'uusaa kanneen nutti agarsiisan caqasoota muraasaa ilaallu. Kan jalqabaa faarsaa 49 kan afaan Oromoo yoo dubbistan faarsaa 50 jechuudha. Faarsaa yoo dubbisnu tokko tokkotti dabaluudha yoo kan afaan Oromoo kan dubbisnu yoo ta'e jechuudha. Rajaatti garuu kan ortodoksii kan mana kiristaanaa keenyaa yoo dubbisne baay'ee bareedaadha. Jechoonni jijjiiramanis hin jiran kan keenya irratti kallattii maan kan argannu waan ta'eedhaaf kan keenya dubbisa. Kan keenya faarsaa 49 irra jira. Faarsaa 49 lakkoofsa 8 maal jedha? Waaqayyo ifatti ni dhufa. Waaqayyo ifatti ni dhufa. Waaqni keenya ni dhufa hin callisus ibiddis immoo dura isaatii bobaa jechuudhaan waaqayyo akka inni dhufu akkasumas immoo murtee akka inni laatu tartiibaan agarsiisa jechuudha. Samiirraa gara lafaatti kan bu'e akkasumas haadha keenya qulqulleetti duuba maadaam irratti kan dhalate deebi'ees immoo dubbii fayyinaa kan raawwate gara samittis immoo kan ol ba'e deebi'ees immoo ni dhufa kan jedhame abiddi hin callisus ibidda dura isaatti bobaa kan jedhame murtii jechuudha. Murtii dhufee ni kanna kan jedhame kun waaqayyo ni jiraadha. Kan hundumaa kan raawwate garuu dhufee bu'ee kan dhalate kan dhufe dubbii fayyinaa kan raawwate galatoodhaan gara samiitti kan ol ba'e ammas deebi'ee kan dhufoodha. Iyyasuus Kiristoos akka ta'e kitaabni qulqulluun ifatti nutti dubbata. Waa'ee ol ba'uusaa, waa'ee deebi'ee dhufuusaa barumsuma kanaan gara fuulduraatti boqonnaawwan yeroo waa'ee iccita du'aa ka'umsaa geenyu ni arganna. Kana kan ta'e garuu kun kan raawwatu gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoosidha. Kanaaf gooftaa kana Iyyasuus Kiristoosiin dursee Daawit maal jedhee kaasee waaqayyoo jedheetu jalqaba ifatti akka hin dhufu nutti hime deebi'ee ni dhufan callisoodha ammas ibiddis immoo dura isaatii bobaa murtii kennaadha. Sababni isaa haala kanatti waaqayyo kan jedhee kan inni kaaseef Iyyasuus Kiristoos innumti dhufee ammas deebi'ee murtiidhaaf kan dhufu waaqayyo kan jedhame Iyyasuus Kiristoosidha jechuudha. Iyyasuus Kiristoosidha. Inni kun kallattiimaan gooftaa keenyaaf dubbatamee kan argannudha. Kan biraan immoo hojii duukaa bu'ootaa boqonnaa tokko lakkoofsa 9 kaasnee hanga 11tti kan jiruu fi faarsaa 46 lakkoofsa 5 kan jiru walitti qabnaa ilaallu. Kan jalqaba maal jedhaa hojii duukaa bu'ootaa boqonnaa tokko lakkoofsa 9 isin biraatu gara samiitti osoo ilaaltanii akkuma ol ba'e deebi'ee ni dhufa jechuudhaan gooftaan keenya galanni isaaf haa ta'u gara samiitti yeroo ol ba'u ergamoonni waaqayyo dhufanii duukaa bu'oota cina dhaabbachuudhaan kanatti himaniiru. Egaan osoo ol ba'uu kan agartan kun akkasuma deebi'ee ni dhufa kan jedhame Kiristoosidha. Kiristoos osoo ol ba'uu arganii deebi'ees immoo akkasuma ni dhufa jechuudhaan immoo dhuguma deebi'ee kan inni dhufu ta'uusaa dubbataniiru. Isa kana Daawit immoo dursee maal jedha waaqayyo ni dhufa hin callisu ibiddis immoo ni bobaachuudhaan murtii akka ni dhufee laatu waaqayyoof dubbateera. Inni eenyudha? Iyyasuus Kiristoosidha jechuudha. Achumatti immoo deebi'ee Daawit ammas dabaleetu maal jedha? Faarsaa maalitti lakkoofsa boqonnaa faarsaa 46 ifama lakkoofsa 5 irratti waaqni idilleedhaan waaqayyo sagalee faaggaatiin ol ba'e jechuudhaan kan ol ba'e kun eewla Iyyasuus Kiristoosidha.
Yesuus Kiristoos ol ba'ee kana Daawit immoo dursee Waaqayyo ililleedhaan faaggaadhaan ol ba'echuudhaan waaqummaa isaa dubbateera. Kanaaf si'a tokko Waaqaa, si'a tokko immoo Waaqayyo jedhamuudhaan bakkoota kan hundumaatti kan ibsame eenyudha? Galanni isaaf haa ta'uti gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos jechuudha. Maaliif gara samii osoo ol ba'uu kan argame eenyu hin jiru kan? Eenyu hin jiru? Walleen qulqulloonni biroo gara samiitti kanneen ol ba'an ni jiru. Isaan gargaarsa Waaqayyootiin duumessi dhuftee duumessaan fudhataman minaan ni jedha. Kan gooftaa keenyaa garuu humna isaadhaan, ofii isaatiin, fedhii isaatiin, aangoo isaadhaan gara samiitti kan ol ba'e isarraa kan hafe eenyuyyuu hin jiru. Wangeela Lukaas boqonnaa 23 lakkoofsa 50-53 yoo ilaalle ni arganna waa'ee ol ba'uusaa. Kanaafuu ol ba'ee Waaqayyoon ol ba'ee kan jedhame Waaqayyoon dhufa kan jedhame kan dhufe Yesuus Kiristoosidha. Gara fuulduraatti deebi'ee kan dhufus immoo eewudha isumadha. Innaa Waaqayyo Waaqa jedhamee bakka daddaqamsame kun isuma Waaqa amalummaa kan ta'e gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosidha jechuudha. Kanaafuu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Waaqa amalummaati jennaa jechaadha. Kan ta'an immoo caqasuun gaggabaaboon biraas ni jiru wal bira qabnee ilaaluu kan dandeenyu. Isaayyaas waa'ee dhufaatii gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos akkas jechuun dubbateera. Waaqayyo gooftaan akka humnaatti ni dhufa. Irreen isaas waa'ee isaaf ni bita. Kunoo gatiin isa biraa. Gatii kan jedhame hojii keenya hundumaa jechuudha. Miindaanis fuula isaa duradha. Miindaan immoo kan inni nuuf kennamu jechuudha gatii hojii keenya. Isaayyaas boqonnaa 40 lakkoofsa 10 barreeffamee ni argama. Egaan caqasa kana yeroo laallu ni dhufa. Kan inni jedhamee fe'udha. Waaqayyo gooftaadha. Waaqayyo gooftaan akka humnaatti ni dhufa kan jedhu kun Waaqayyo gooftaan ni dhufaadha. Kakwaatti immoo maal argannaa kitaabni qulqulluun kan dubbatu ni jira. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 22 lakkoofsa 12 kan dubbisnu maal jedha? Kunoo dafee nan dhufa. Hundumaafis akka hojii isaaniitti akkan kaffaluuf gatiin isaanii ana wajjirraan jirachuudhaan fuulaan fuula gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Yohaannis dubbateera. Kunoo nan dhufa. Dursee kan inni dhufa kan jedhamudha Waaqayyo gooftaa. Gooftaan keenya maal jedha? Kunoo ani nan dhufaadha. Inniidha Waaqayyoodha jechuudha. Gatii isaanis immoo akka isaaniif kaffaluudhaaf immoo hojii isaaniitti akka isaaniif kaffaluudhaaf gatiin isaanii ana wajjirraan jira kan jedhame immoo kunoo gatiin isa biradha. Miindaanis fuula isaa dura jira jechuudhaan Isaayyaas dursee Waaqayyo gooftaa jechuudhaan kan ibse Yesuus Kiristoosidha jechuudha. Gooftaan keessatti maal jedhee gatiin hundumaa ana bira jira. Dhufee nan kennaaf jechuudhaan akka hojii isaaniitti dhufeen kennaa jedheetu yeroo inni dubbatu ni argannaadha. Kanaaf kan dhufeudha Isaayyaas Waaqayyo kan jedhee deebi'ee mul'atu Yohaanisitti immoo Yesuus Kiristoos jedhamee kan ibsame isuma gooftaa keenyadha jechuudha. Kana jechuun immoo Yesuus Kiristoos Waaqayyo gooftaadha jechuudha. Egaan kitaabolee kanarraati isaan kana kan ilaalle kun walumaa galatti kitaabolee oliitii keessattis immoo haa ta'u kanneen kakuu haaraa keessattis waa'ee waaqummaa Yesuus Kiristoos sirriitti akka dhugaa bahu isa dhugaa hubachuun nama hin dhiphisu nama sirrakkisu. Kitaaboleen qulqullaa'oon waa'ee waaqummaa gooftaa keenya akka isaan dubbatan yeroowwan baay'eetti kaasaa turreerra jechuudha. Bu'uuruma kanaan manni kiristaanaa keenya waaqummaa, ifummaa, jireenyummaa, karummaa Yesuus Kiristoos sirriitti kan amantuudhaaf sirriitti kan barsiistuudha. Waaqni addaan Yesuus Kiristoos irratti injiru jechuudha. Kitaabolee adda addaa keessatti waaqa jedhaman kan ibsame kanneen armaa ol ilaalaa oollidha jechuudha. Egaan kitaabni qulqulluun barumsa Kiristoosiin kan hin jiraanne Waaqayyoon hin qabu jechuudhaan lammaffaa Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 9 akkuma jedhe barumsa Kiristoos kana kan ta'e kana sirriitti amannee isaafis immoo amanamnee jiraachuun nurraatti barbaachisa yookaan raawwanneedha Waaqayyoon qabna jechuu kan dandeenyu jechuudha. Namni barumsa Kiristoosiin ala jiru garuu isatti fokkaachuu danda'a malee Waaqayyoon hin qabu, Waaqayyoonis arguu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu lammaffaa Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 9 kan barreeffame kana akkuma inni dhugaan of bahuudha. Kana sirriitti beeknee yeroo hundumaa maalummaa Kiristoosiin amannee beeknee kanaan jiraachuun nurraatu eegamaa jenna. Barumsi keenya kutaarraa asuma irratti kan dhaabbatudha. Kutaattaanuun sababootaa fi kaayyoowwan barumsa gooftaa keenyaa kanneen wangeelatti barreeffamanii jiranii isaanis immoo maal agarsiisu kan jedhu qabannee kan dhiyaanudha kan ta'u har'aaf asuma irratti nu haa ga'u kan baranne laphee keenya keessaa nuuf haa bulchu hojiitti jijjiirree firii 30 60 100 oomishnee dhaaltuu mootummaa isaa akka taanu fedhaa feeyyama isaa nuuf haa ta'u kutaattaanuun hanga deebinutti nagaa Waaqayyootiin turtii gaarii galanni Waaqayyoof.